Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromiyaa keessatti miseensota haaraa leenjisee bobbaasuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa qaama afaan nagaa haasa'uu beeku utuu hin taane kan humnatti amanu waan ta'eef qawwee furmaata jechuun qabsoo hidhannoo irra akka jiru WBO'n sochii isaa daran jabeessuu dhaga'ame. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo irra caalaan kanneen sirna bulchiinsa biyyattiin qe'ee isaanii irra akka hin jiraanne ugguraman humna dargaggootaa fi barnoota ammayyaa alaan qaban yoo ta'u, sirnichi sochii siyaasa karaa nagaa jedhamu waan hin fudhanneef dirqamaan qawwee akka kaasan himu. Biyyattii gaggeessaa akka jiran qaama seera idil addunyaa beeku utuu hin taane inumaa seera biyyattii illee kanneen beekan miti ka jedhan WBO'n humna seeraa bitamuu hin feeneef qawwee furmaata ejjennoo jedhuun lolatti jiran. Kanaanis Oromiyaa kutaa hundatti obbo bal'isuun sochii isaa daran jabeessaa akka jiru himameera. Yeroo ammaa kana Oromiyaa qe'ee Oromoon jira jedhamu mara keessatti sochii taasisaa akka jiru WBO'n haleellaa gaggeessuu alatti miseensota haaraa leenjisee bobbaasaa akka jiru gabaafame. Kanaanis gabaasni har'a suuraan deeggaramee bahe akka ifa taasisutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota haaraa leenjii waraanaaf siyaasaan ga'oomsaa ture irbuu seensisee bobbaasuu dhaga'ame. Gabaasichi miseensota haaraa leenjii waraanaa xumuranii ba'an kan agarsiisu ala lixa Oromiyaa keessaa eessatti akka leenji'an garuu waan ifa godhen qabu. WBO'n tibbana Arsii, Harargee fi Walloo keessatti sochii isaa akka jabeessee jiru maddeen himu. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa gaggeessuu fi humnoonni mootummaa gara WBO'tti makamaa akka jiranis gabaafama. Oromiyaa keessatti lolli dhaabbatee nagaan akka bu'u fedhii uummata bal'aa ta'us waraanni biyyattii cimee akka itti fufe gabaasaaleen ba'an ifa taasisu. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoona dabuu isaa beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa godina Walloo aanaa baatee keessatti waraana mootummaa maqaa sakattaa WBO bobba'an haleeluu isaa ibseera. Gabaasa argame irraa akka hubatametti tarkaanfii WBO'n jedhe kun lola sadaasa 18 bara 2025 gaggeeffame irratti ta'uu barame. Lolli kun kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee bakkeewwan akka Dhaqqallee fi Qilxuu jedhaman keessatti adeemsifame jedhan. Kanaanis waraana mootummaa irraa namoonni 5 du'anii 8 akka ta'an ammoo madeeffamuu isaanii maddeen waraana bilisummaa Oromoo mirkaneessaniiru. Lola kanaan booda humnoonni waraanaa mootummaa haleellaa WBO baqachuun madoo isaanii qabatanii gara magaalaa baateetti baqataniiru jedhame. Oduu wal qabateen humnoonni waraanaa mootummaa kanneen 4 ta'an mooraa waraanaatiif baduun gara WBO'tti akka makamanis ibsameera. Akka maddeen odeeffannoo jedhanitti miseensonni waraana mootummaa hedduun caasaa raayyaa ittisa biyyaa ganuun WBO'tti makamaa akka jiran himame. Akka gabaasichaatti yoo ta'e namoonni 4 gara WBO'tti makamaniiru. Kunis kan raawwate godina Shawaa Bahaa Makkoo naannoo magaalaa Adulaalaa jedhamutti ta'uutti ibsame. Gabaasni miidiyaalee WBO itti dhiyoo akka jedhanitti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 ta'an hidhannoo guutuun miliqanii WBO'tti harka kennataniiru. Waraanni mootummaa kunneen qawwee hakiimaa 4, rasaasa 460 fi boombii F1 3 waliin WBO'tti makamuu isaanii gabaasaaleen ba'an ifa taasisu. Oduu keenya itti aanuun Qellee Wallaggaatti waraanni mootummaa nama gaddarra jiru ajjeesan. Waraanni mootummaa haleellaa hawaasa nagaa ammeessuun ammallee namoota meeshaa maleeyyii ajjeesaa akka jiran gabaafame. Akka kanaan godina Qellee Wallaggaa magaalaa Qaaqeetti nama hawaasa biratti jaalalaa qabu kan haadha warraa isaa tibbana duuteef gaddarra jiru ajjeesanii jedhame. Namni ajjeefamuun gabaafame kun Mohammed Jibriil ka jedhamu ta'uu gabaafame. Maddeen odeeffannoo akka jedhanitti namni kun konkolaataa akka qabu yoo ta'u konkolaataan nufee deemi jechuun waan dide qofaaf ajjeefame jedhame. Namni ajjeefame kun gadda taa'aa akka jiru irratti dhibees akka qabu dhaga'ameera. Namni kun qe'eedhuma isaatti kan ajjeefame yoo ta'u ijoolleen isaa takkaatti abbaa fi haadha akka dhaban gabaasichi ifoomseera. Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti namoonni foon lukkuuwwan du'anii qalanii hoteelotatti gurguruuf qopheessaa turan to'annoo jala oolfaman. Itoophiyaa keessatti qalma aadaa hawaasaa keessa hin jirre kanneen foon harree gabaaf dhiyeessuu dabalatan irra deddeebiin dhaga'amaa turaniiru. Namoonni gochaa akkanaa raawwatan hordofamanii akka qabaman uummanni irra deddeebiin gaafata. Haalli kun babal'achuun amma ammoo lukkuu duute samsuudhaan qaamolee hoteelaaf dhiyeessuuf hojjetaa turan to'atamuutu ibsame. Namoonni lukkuuwwan du'an foon isaanii qaluun samsanii hoteelota garaa garaa fi dunkaanaawwaniif raabsuuf jedhan naannoo gabaa shoolaatti to'annaa jala oolfamu abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee beeksise. Namoonni dhuunfaa hojii kanarratti bobba'anii to'annoo jala oolfamuun gabaafame kunneen sakatta'iinsa tasa poolisiin magaalaa Finfinnee fi waajjirri abbaa taayitaa kabachiisa dambii kutaa magaalaa Eekkaa aanaa Duwwaa 8 taasisaniin ta'uu gabaafameera.
Hordoffii taasifameen namoonni kun lukkuuwwan du'an kana qalanii saamsuun hoteelotaa fi dunkaanaawwan hedduu raabsuuf utuu jedhanii to'atamaniiru. Hordoffii kanaan lukkuu qalamtee saamsamte 100 fi kanneen qalamtee saamsamuuf qophoofte 42 akka ragaatti qabu abbaan taayitichaa ibseera. Oduu keenya itti aanuun ministeerri barnootaa naannoo manneen barnootaatti dhorkaa guddaa qarshii 150,050 nama adabsiisuutti danda'u ifa taasise. Ministeerri barnootaa dhorkaa haaraa ifoomseera. Namni dhorkaa kana darbee ammoo hanga qarshii 150,050tti adabamaa jedhe. Koree dhimma kana hordofu ammoo itti aanaa muummee ministeeraa Tamasgeen Xurunee fi Biraanuu Naggaatiin durfamaa jedhame. Dhorkaan kun kaba'e naannoo manneen barnootaatti gocha safuu fi duudhaa biyyattii faallessan naannoo manneen barnootaatti akka hin kabajamnee fi hin jiraanne dhorka. Kana malees ayyaanotaa fi sagantaalee garaa garaas kabajuu ni dhorka. Guyyoota dhorkaman keessaas Grace Day, Gentle Day, Oldies Day, Baby Day, Fruit Day, Tomato Day, Valentine Day, Color Day, Pijama Day, April Foolii fi kan kana fakkaatan akka hin kabajamne akeekkachiiseera. Kana malees haala baruu fi barsiisuu irratti dhiibbaa uumuu danda'u kan jedhe sochii daldalaa fi hojiileen tokko tokko naannoo manneen barnootaa irraa fagaachuu akka qaban akeekkachiiseera. Haala kanaan manni baaburaa midhaan daaku, manni hojii mukaa fi sibiilaa, garaajii fi buufanni konkolaataa akka dhorkaman ta'uu ibsame. Tamboo, jimaa, alkoolii fi qorichi sammuu namaa hadoochan naannoo manneen barnootaatti qabatanii argamuun daldaluun, oomishuu fi jijjiiruun dhorkaadha kan jedhe ministeerichi ibsa baase kanaan dhimmoota kanneen cimsee akeekkachiise. Kana malees manneen destii fi pileeysteeshinii, manni puulii, karambullaa fi kan kana fakkaatan dhorkamuu isaa gabaasichi ifoomseera. Ministeerichi namoonni qajeelfama bahe kana cinatti dhiisanii yoo gochoota kana raawwatan adabbii cimaa hanga qarshii 150,050 adabamuu akka danda'an akeekkachiise. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan daa'imman waraanatti bobbaasuu dhaabuu qabdi jechuun Ameerikaan akeekkachiifte. Daa'imman umurii malee humna waraanaatti akka makaman Itoophiyaan dhiibbaa taasisaa jirtu dhaabuu qabdi jechuun Ameerikaan gaafatte. Ameerikaan dhimma kana gabaasa waggaa ishee keessatti kan ibsite yoo ta'u, biyyattii keessatti mootummaan Itoophiyaa humnaan daa'imman gara waraanaatti guuruu isaa ibsiteetti. Gochi kunis seera idil addunyaa akka faallessuu fi sarbama mirgaa olaanaa akka ta'e akeekte. Itoophiyaa keessatti humnaan nama waraanatti guuruun bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa ammaa keessa haalaan baramaa ta'eera. Gochi fedhii uummataa malee namoota waraanatti oofuu kun irra jireessaan Oromiyaa keessatti adeemaa akka jiru yoo ta'u, sababa dirqamaan waraanatti namoota dabaluu mootummaan hojiitti hiikaa jiruun lammiilee hedduun qeerraa baqataa akka jiran gabaafama. Kunis jireenya uummataa irratti dhiibbaa olaanaa geessuun hawaasni walaba ta'ee hojii idilee isaa akka hin hojjenne taasiseera. Gabaasni Ameerikaa kun mootummaan namoota daldala namaa keessatti hirmaatan qorachuu fi adabuu dabalatee tarkaanfii cimaa akka fudhatuu fi qondaaltota daa'imman tajaajila waraanaaf bobbaasan seeratti dhiyeessuu akka qabu gaafateera. Rakkoon dirqamaan namoota waraanatti oofuu Itoophiyaa keessaa dabalaa jiraachuu kana hire gabaasni Ameerikaa haalli kun gara furmaataatti adeemuu irra daran hammaataa dhufeera jedhe. Gochaa daa'imman waraanatti bobbaasuu kan akka dhaabu gaafatamus mootummaan ammallee ijoollee umuriin hin geenye dirree lolaatti guuraa akka jiru dheekkameera. Kana malees qondaalota mootummaa Itoophiyaa daddabarsa nama seeraan alaa to'achuuf fedha dhabuu isaanii yakka daddabarsa namaa keessaa harka qabu kan jedhe gabaasni Ameerikaa kun dhimma kanas cimsee qeeqe. Sababa yakki biyyattii keessatti ittisa dhabeef rakkoof dararaa mootummaan geessuu dabalatee godaansa seeraan alaa to'achuuf fedha dhabuu mootummaarraa biyyattii keessatti godaansi seeraan alaa hammaataa jira jedha. Gabaasni kun akka agarsiisutti mootummaan hojii humnaa fi daldala salquunnamtii daa'immanii dabalatee daldala keessoo haala gahaa ta'een ittisuu dhabuu isaa qeeqeera. Akkasumas mootummaan biyyoota hojjettoota qacaran waliin walii galtee dabalataa mallatteessuu fi boordii hojii walaba ta'e hundeessuun kaffaltii qacarrii hojjettootaa ol kaasuu dabalatee dhaabbilee qacarrii hojjettootaa cimsee akka hordofu yaada dhiyeesseera. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoo yeroo ammaa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.